meeshaalee sumayyaa hasaasaa meeshaa qarshii isaa wajjin tokko isin agarsiisa. Jalqaba irratti akkuma sitti argitan kana jechuudha. Roobaa fi yeroo hundaa meeshaan nu cinqaa jira. Akkana ol qabaa tokko isin agarsiisa inshallah wa ta'ala. Burcuqqoo kwaaliti jira, normaala jira. Akkasuma immoo qarshii isaa meeshaan akka bitamu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuuni jirtu amantii kutaan suuliin qoodiin baga jiraattan hundi keessanuyyuu maashaallah akkana bareeddi. Akkuma argaartan jalqaba irratti jechuudha masoobii buddeenaati. Akkasuma immoo masoobii daabbooti. Kunoo kan asitti argitan masoobii buddeenaati. Asitti kan argitan immoo masoobii daabbooti. Qarshii kuma sadii isiniin jira. Itti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya rakabootiidha. Haala nutti hin tolle akkasuma immoo sufraalee qabdi. Kunuuti argaa jirtanii miti rakabootii yeroo hunda baratamee jedhe seeran hin teenne akkuma kaartoonii irra jiruu fi meeshaan isaa kaayamitti yookiin ammoo amma dhufee finfinnee addaan baafne kunoo rakabootii dha jira. Akkasuma immoo saarviisii itti deemee kana jechuudha. Rakabootiin kun meeshaaleen inni qabu kunoo haaluma argaa jirtaniin jijjiiramee dhufa. Hawwanni isin soba yookiin ammoo tuyyuu isin onnaa jedhan jiru jijjiiramee dhufa. Saarviisiin kun guddaa miidhagina kun guddaa haa ta'u hundumaafuyyuu itti aansuun qarshiin isaa 5,500 itti aansuun rakabootii Dubaay ajajamee dhufaa jira. Saanii giloobaalidha. Saanii giloobaalii ajaja qofaan qabdii yoo kennine haga fireeshan jaha ajajni qofa dhufaa jira malee badee jira isiniin jedha. Kunuuti kalarii adiidhaani hedduu beeytanii qarshiin isaa ammoo 8,000 galee jira isiniin jedha. Itti aansuun kan isin qabdu distii Itaaliidha. Yeroo hedduu qarshiif jecha distii rakasaa yookiin ammoo iyyuu distii kanarra forjidii silvarii bitattanii Itaaliif ni wayya. Namni maajistii hin dandeenye Itaaliif ni wayya. Itaaliin haga takka kun akkuma argaa jirtan yabbuudha isiniin jedha silvarirra. Akkasuma immoo guutuun galannisi yookiin ammoo fireeshanii qarshiinisi 6,000. Itti aansuun mandajaa yookiin ammoo makarajii fannooti. Kunooti makarajii fannoollee guddaadha. Asitti kan argaa jirtan kana irraa isinii banee isin agarsiisa. Hanga takka qarshii isinitti himuu fi kunooti hiikee yoo jedhe as keessa sinii isaattuu jira. Kaameraa irra gad isinii qabanii as keessa sinii isaattuu jira yookiin ammoo akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Qarshiin isaa ammuutuyyuu qarshii 4,000. Itti aansuun isaanii woxii firee sadiiti. Kunooti argaa jirtanii akkuma walirra jiranii akkasuma immoo isaa sadii yeroo hedduu isaanii yoo akkanatti argitanii jettanii viidiyoo irratti saarviisiin qabu jettanii saarviisiin isaa kana jechuudha. Qarshiin isaa 1,800 isiniin jedha. Itti aansuun ammoo haraaraati. Isallee hin baafne baay'ee kan bareeduu fi hedduu namatti tolu. Tokko baatee qadaadee hin agarsiisa. Maaliifii feestaala kana keessa yeroo hedduu yoo baasne meeshaa warri gawaan ta'eef bareeduma isaa qofa isin agarsiisa. Kunooti maashaallah tabaarakallah. Akkuma argaa jirtan kana isaanii haraaraati. Kunis haraaraadha. Gubbaan isaa kun abaaboodha jechuudha. Akkanatti walirra guuree isin agarsiisuu hin danda'a. Haa ta'u ammoo qarshiin isaa qarshii 6,000. Itti aansuun mankaa fannooti. Mankaa fannoo jechuudha. Kunuuti isa adii duraanii baratame sanii kunoo kasaramiikaa san jechuudha. Argaa jirtanii miti kunooti kasaramiikaa kana saayiziin isaa ammuutuyyuu kunoo kan asirra jiru kana jechuudha. Kalariilee kanatu jira garuu kana jechuudha. Saramiikni kuni ajajaan malee dhufuu didee jira. Innillee qarshiin isaa jechuudha man kaffannoo 3,200. Itti aansuun saarviisii yookiin isaanii zirgeetii kunuuti inni kwaalitiidha. Qarshiin isaa 1,600 jira, 2,000 jira, 1,800 jira, 2,200 isiniin jira. Itti aansuun jookii bishaanii warqaammaadha. Isa kana argitanii jookiin kun baay'inaan fidaa jirra waan ta'eef qarshiin isaa laalame malee gabaa irratti haga 1,800 fi nu biratti 1,500 galee jira. Dura rakkasa ture isiniin jira. Burcuqqoo olii leenni kun ni jira. Itti aansuun firmuuzii qabdi. Firmuuzii addatti kan baay'ee jirte meeshaalee akkamitti yoo jalaan kaasanii nama jalaa xiqqabaa isa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunooti firmuuzii aayidii addannaatiif jette isa kana jechuudha. Argaa jirtanii qarshiin isaa 2,900. Itti aansuun safeedii jechuudha. Kunuuti dhabamtee jennaan qarshii 900. Itti aansuun ammuutuyyuu maankaa dirsiisa tokko qarshii 600 isa kwaalitiidha. Itti aansuun cilfaadha. Akkuma argaa jirtan cilfaa kunuuti guddaadha kwaalitiidha. Ka 300 jira, 400 jira, akkasuma 500, 600 kan lichaatii fi kan waxiiti. Walumaa galatti qarshii 1,500 hundi isaatu
Baaldi sadarkaa sadii qabdi. Isaan muutuyyuu meeshaa laastikii keessa adda gara biraa jira. Akkasuma muutuyyuu mandajaa kaarbaa qabdi. Mandajaa kaarbaa kun argaa jirtanii asitti. Mandajaan kaarbaa kunillee dabalee jira waan ta'eef qarshii isaa hin baasne qarshii isaa kafalee ka'ee hin kafallee naa dhufe malee baasee isinii hima. Mandajaa kaarbaatii meeshaan isin qabdu itti aansuuni sufraa nyaataa fi rakabootii innillee ajajamee hin dhufne ajajamee qarshiin isaa hin baane itti aansuun gallaayaa bishaaniiti qarshii 3,000 kun asitti argaa jirtanii jechuudha. Kanaaf baasillee isin agarsiisuu hin danda'a. Itti aansuun kan isin qabdu baaldii qorqoorroo yookiin ammoo sibiila kadhadhaas aananis akkasuma muutuyyuu waxii itti goonee mana namaatiin deemuu dandeenyu qabdi. Itti aansuun akkuma sitti argitan eelee qabdi. Eelee booksii jechuudha. Eelee baay'ee qabdi isinii galaa jira miti. Eelee akkana firee lama qabdi namaafillee ofii fi argaa jirtanii miti. Booksiin isaa dalagamee hin xumuramne kunoo argaa jirtu. Eelee booksiiti. Eelee booksii guddaa qabdi. Booksiin isaa hin xumuramne akkuma argaa jirtan kana qarshiin isaa yoo booksiin xumurame firee lama qabdi. Akkasuma immoo jechuudha asitti kan argaa jirtanii sinii bunaa qabdi. Siniin bunaa illee kunooti roga afurii jechuudha. Isii saboona kana ijoollee bitaa jirudha. Argaa jirtan qashtiidha. Isiilleen qarshii 5,000 saanii qolo saanii qorsooti dhiifama of kolcha barreeffama asirratti ijoolleen barreessiteetu yoo akkana kunooti isiilleen qarshii 500 jirti 400 jirti ani tanaa maachii jedhuu fi 600 jechuudha. Hundi isiituyyuu kan asitti argaa jirtan kuni kaameramaan irra qabee isin argisiisu. Itti aansuun tirii firee sadiiti. Tirii akkuma baratame tirii furdaa kana isin firee lama naa jajjii anu sadii kana baay'ee furdaadha addaan baasuun barbaanne qarshiin kamirraati inni isiniin jedha. Itti aansuun meeshaalee aadaa qabdi ganaadhaa hin xumuramne ashawaani. Itti aansuun istoofii lama qabdi istoofii dhaabbata akkuma argaa jirtan ganaa jechuudha inni illee hin xumuramne tokko qofatu iyyuu dhufe istoofii lama qabdi. Akkasuma mootuyyuu istoofillee qarshii isaa ganaa baasawwanni hundi dabalee jira. Itti aansuun ammoo maashina buna daakuu qabdi. Maashina buna daakuu qarshii 4,500 inni illee wanni hundi jechuudha akkuma argaa jirtaniin kaffeetantu jira yeroo hedduu isinii ibsee jira. Itti aansuun makarajii buna qabdi. Kunooti makarajii buna akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Makarajii 3 ajajatte dhumate waan ta'eef ajajnee jirra. Makarajii kana namootiin barbaadan kunooti keessummaafis ta'e akkasuma muutuyyuu akka barbaadanitti itti fayyadamuu dandeettanii garaagarummaa qaba. Meeshaan inni qabu kunooti argaa jirtanii kalariilee adda addaatiin argamuu danda'a. Yeroo order ta'e dhufetti nama na ajajatee hin bita. Ishii akkasuma immoo makarajii lama tokko makarajii bunaa maashina ishii makarajii bunaa tokko 300 tokko 500 keessa kan akka ta'e hin beeku. Akkasuma immoo makarajii kunooti akkasuma burcuqqoo bishaaniiti. Burcuqqoo bishaanii baay'ee kwalitii taate yookiin namoota keessummaa tabiffeeteettu naawwitti jette kunoo akkuma sitti argaa jirtan isiin tuni baay'ee jechuudha bareedduu kan taate as keessa jirti. Darzana tokko argaa jirtanii kaartoonii lama 12 jechuudha qarshii 3,500 namootiin burcuqqoo aayidii akkanaa bitattanii irra deebi'aati. Burcuqqoo kwalitii keessummaa takka bitadhaa isiniin jedha. Aayidiin isii tana akkasuma immoo saayizii adda addaatiin jirti. Burcuqqoon aayidii namootiyyuu qarshii 1,600 isiniin jedha. Sarviisii aayidii kunooti firee 3 asitti argaa jirtan 1,500 isaanii raanii qabdi. Isin jarjarsee dhiifama of kolcha. Sarviisii aayidii illee kwalitii wal caala isaanii raanii qabdi. Achii kunooti giloobaalii waan qabduuf raanii xiqqaa kana wayya 3,700 innillee kunoo akkuma asitti argaa jirtan kanatti jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Itti aansuun obboleettiin teenna isaanii karaa innillee qarshii isaa gara biraa jechuudha waraqaa biraarra jira. Akkasuma mootuyyuu kan isiin qabdu kan biraa jechuudha. Xaalli soofaa qabdi kalarii kam akka ta'e iyyuu hin gaafanne gana ajajuu fi akkasuma immoo eelee ibiddaa qabdi isiillee gana boksii kanneen fa'a wajjin irreen isaa xumurama. Akkasuma immoo saanii shoorbaa qabdi innillee meeshaa keessaa dhumatee hafe. Itti aansuun feermuuzii seetii yookiin ammoo feermuuzii isaa oriijinaala ta'e ka Dubaayii qabdi. Isa kana isin argisiisa wanni hundi bakka san hin jiru tottolchanii waraqaa kaartoonii na ashaganii fidanii qarshiin isaallee bareedee jira. Kunoo akka kana jira jechuudha. Lama argaa jirtanii kan shaayitii fi kan bunaa kan keessummaa kan biffeetii baay'ee bareedaa lama hundumaafiyyuu lamaan isaatuyyuu 6,800 7,000 jechuudha. Gatiin isaa 7,000 garuu ammootuyyuu kaanii fudhadhee 200 sannaa laallamte sanumaan kun asirra jira jechuudha.
yeroo binnu barreessina waan ta'eef kanaaf meeshaan isii kan itti aanu kan jiru maal isiniif fakkaate majlis arabiyaa majlisii qabdi abbaa 40 meetira sagalee akkasuma immoo tuyyuu manka ID qabdi akkasuma immoo itti aansuun arabiyaa majlisii qabdi makaddaan isaa geengoodha beebi tiraasiin isaa ammoo tuyyuu makaddaan kooradha beebi tiraasiin geengoodha ajaja barreessine itti aansuun kan isiin qabdu burcuqqoo warqaammaadha qarshii 3,000 jechuudha. Akkuma sitti argaa jirtan kana burcuqqoo warqaammaadha qarshii 3,000 kaartoonii irraa isinii bana saayizii diizaayinii amma dhufte waancaa jechuudha baay'ee bareedduudha. Haala kana fakkaatuun jechuudha. Laayik illee godha sheer illee godha akkasuma immoo meeshaalee namoota hedduu jechuudha qarshiin isaa meeqa jettanii warri rakkattan akkanatti baruu dandeettan. Akkuma sitti argaa jirtan kanatti baruu dandeettanii jechuun meeshaan sumayyaa kana fakkaata. Inshallah yeroo xumurame nagaan rabbi gara mana isii argachuu roobni dhufaara waan ta'eef meeshaa deebisnaa nagaan toraa bula laayik illee sheer illee godha.